Dhaamsa namni cimaan garbicha Rabbii beekamaan Luqmaan ilma isaatiif dhaame tokko waliin haa dhaggeeffannu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee jirtanii. Sodaa Rabbii nagada godhadhu tirfii guddoo argattaati. Hedduu bakka du'aa dhaquu guddisi aakiraa si yaadachiifti. Bakka cidhaa dhaquu hin guddisin duniyaa si jaalachiifti. Kormaa lukkuurra laafaa hin tahin inni nuu sihii rafuu halkan ka'ee iyyaatti. Wallaalaa hin jaalatin hin hawwin wanni itti jiru gaariidha jedhee itti fufa. Badii takkaa ergaan balleesse booda tooybadha hin jedhin. Osoo ati achii hin geenye duuti tasaa sitti dhufti. Rabbii kee sodaadhu garuu sodaa isaa nama hin argisiifatin. Akka namni si kabajuuf osoo qalbii tee badduu taatee jirtu. Hamtuu irraa fagaadhu hamtuunis sirraa fagaatti. Olumaa asaayibaa fi gorsa hayyootaa dhaggeeffachuun sirratti haa jiraatu. Kijiba irraa dhorkame bareedina fuulaa sirraa deemsisaati. Haalaan hammaachuu irraa fagaadhu yaadattu sitti guddataati. Nama waa sirraa hin hubanne hubachiisuuf cinqamurraa siidaa dhagaa guddaa sossootuu irra wayya. Nama wallaalaa hin ergatin yoo nama ergattu dhabdee ofumaa of ergadhu. Zabana tokkotu dhufa kan namni waa beeku keessatti rakkatu. Waa hamatu baay'ee waan arguuf. Waan hamtuu baay'ee waan arguufi. Iddoo teessumaa nama Rabbiin zakkaruu bira taa'uu filadhu. Yoo beekaa taate beekumsatu siif dabalamti. Yoo wallaalaa taates si barsiifti. Nama Rabbiin hin zakkarre bira hin taa'in. Yoo beekaa taate beekumsi kee si fayyadu. Yoo barsiifte malee. Yoo wallaalaa taate wallaalummaa dabalataati. Nyaata kee nama Rabbiin sodaatu malee hin nyaachisin. Ajritu sirraa diqqaa taati. Hoggaa mari'attu beekaa waliin mari'adhu. Karaa sirrii irraa si kaayaati. Duniyaan tunii baharaa qileeti. Kanaafuu ati doonii tee sodaa Rabbii godhadhu. Waan keessatti fe'attu ammoo ilmaan godhadhu. Waan ulfaatu hedduu baadhadhee arge garuu waan akka qullaa badaa ulfaatu hin agarre. Waan hadhaa'u hedduu dhandhamee arge garuu waan akka hiyyummaa hadhaa'u hin agarre. Waan barattetti hanga dalagdutti yookaan hanga itti fayyadamtutti waan biraa barachuuf hin jarjarin. Nama tokko obboleessa godhachuu yoo barbaadde duraa mufachiisii ilaali. Yoo irra sii darbee obboleessa cimaadha qabadhu. Yoo irra sii darbeen irraa baqadhu. Bakka irraa dhufterraa ganda itti deemtu kan aakiraa santu sitti dhaaluudhaa beeki. Yaa Rabbi naaf araarami jechuu guddise. Yeroo takkatu jira kan Rabbiin du'aayii keessatti hin deebifneeti. Liqii irraa fagaadhu guyyaa si diqqeessiti halkan immoo si yaaddessiti. Ani jal'isuu kiyyatti takkaa ishee nawee hin beeku. Dubbachuu yeemmoo ittaa taatee cal'isuu ziqqayyaa beeki. Akkasuma kabajamtoota jaalatamtoota obboloota kiyya warroonni waa dhaggeeffatanii fi waan argan beekan waan dubbisan hundaa itti fayyadamu warra ta'u Rabbiin haa taasisu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.